warri miidiyaa gubbaa jirtamme seenaa sabbar zeenaa maaltu santu jira sabbar zeenaa jettanii breaking news opidiyoo walgahii qabaachuu namni amma sa'aatii muraasa dura Abiy amahara adeepaa yaamee opidiyoo fi adeepan walgahii irra taa'uu beetu tiim lama beetu quba qabdu har'a Abiyyin keessan kan amahara jedhaanii isin oromoo waan feetan jedhaanii amaartichi keessan adeepaa yaamee taayitaa finfinnee qixxeetti qooduufiif waliigalee jira. Wanta akka la'uumaa haga ammaa dalage galaxaa jedhanii waliigalanii taayitaa federaalallee amaaraan qixxee amaara miliyoona 3tiin oromoo miliyoona 50tiin qixxee qooduuf waliigalee jira. Wayita dhaaban qabdanii jennuun beeytan isiniin galuu quban qabdan informationiin qabdan miidiyaa amaaraan hordoftan quban qabdan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amaarri gammaddee utaalaa jirti. Laal amaarri darajaa kana gahuuf adeepan akkuma opidiyoo sodaattuu turte. Ijoolleen amaaraa naqqee waan taateef dhaaba Abiyin jedhamu ijoollee dardaraan ijaarte. Ji'a 3 keessatti sin barbaannu Abiyin filanna jedhanii dhiibbaa irra godhanii har'a taayitaa kana gubbaa dhaqan jechuudha. By the way, har'a miidiyaan isaatu waan baasee tokko jira mistirii amaaraa dhaga'uuf miidiyaa amaaraa dhaga'an. Mistirii opidiyoo amaaraa mistirii opidiyoo amaaraa caqasuu yoo barbaadan miidiyaa amaaraa dhaga'an. Miidiyaa oromoo irraan dhageettu. Hin dhageettu ichi dhagaa yoo jette dogongorteerta. OMN hin banamee cufi baalee roobe. Siin galle dubbiin. Nuti akka jarri jaartii isaatti bilbiltee informationii achi mana keessaa ilmitu beeyna. Akka jarri Daani'el Kibritetti bilbiltee achi mana keessaa ilmitu beeyna nuti. Bakka informationiin jiru beeyna. Amaarri har'a icitii dhukaasaa jirti. Ji'a dhufurraa jalqabee adeepaa agartaa achitti waan isin dinqisiisu. Kabiri ani Abiy taayitaa gubbaa koree torbaan tokkotti namichi kun amaara jedha. Oromoon namni afaan Oromoo dubbatu marri Oromoo jettee amanti. Guddifachaa maal jettee amanti waan agartee fiddee guddifachaa jinni waan kana amanti. Alla bicha kana laalee qalbiin akkin itti deemu qalbii qabeenya isaanii san keessatti argee namichi kun amaara. Waan isin dinqisiisu. Kabiroo waan irra isaati baase isin hima. Jarri nuyi waan akkana dhoysuu qabdi sila bar waan namicha jala dalagu dhoysuu qaban sila baasuun qaban. Waan jedhan kantiibaa finfinnee Abiyyi kamarate amaaraa jedhan qara. Isaati har'aa laala deema. Baalirraan dhageenya isaati irraa caqasaarra. Isaati miidiyaa. Kantiibaa finfinnee kanaayyuu taakkala uumaa akka tahu ka godhe ijoollee Oromoo takkaa lama jiraachuu dhabdu na fakkaata opidiyoo keessa lakki jirattii tana qooyi xiqqoo dura gadi qabneet eegarii amaartichi dhufaa ammaaf jedhanii kanaan boo fidanii achi kaan jiran. Abiyyi ka filate adeepaa keessaa amaara xiixaa filayee achi kubbaa kaa'isin jira. Abiyyiin keessan kana. Yoo jimma keessa Oromoon hin jirtu jennu dhugaan seetanii firee lamaa sadii hin jirti dhugaadha. Raayyaa abbaa mancaattu jira. Of course. Maaliif jimmaan jaalatti amaar? Maaliif diredhawaa jaalatti amaar? Bakka killee itti dhalte. Bakka eenyummaa sabaa itti balleessite. Bakka abbaan biyyaa itti qottataa tahee jarri itti galuu qulqulluu jiraa tahee kiliira jiraa tahee itti mul'ate. Hararee fi qiraa garjetti. Harar kami? Magaalaa Harar keessa Oromoo baay'ata. Diredhawaa baanti. Sigala Abiyyi kana achitti dhalatee akka inni amaara ta'e wayita opidiyoo taate wayita jarri bi'aadiin hin taate wal beekan. Dubbiin gabaaban namichi afaan Oromoo perfektii haasaa afaan Tigreen beeka afaan Amaaraan haasaa. Namicha bira taa'eetiin hin barate wahii fidanii koofiyyaa gubbaa kaa'anii abbaan isaa kana sin jenna. Abbaan tokko takka akka masaraa dhufuun agartuuf abbaa dhufi. Fiilmi sirra dalagamaa Oromoo Oromaan beeytu akkam nagumaa balwaachoo akkanuma jetti bara amaara akkanuma gizee mara akkanuma jenna. Namni Abiyyiin Oromoo naan jettu amma achi. Kaleessa Oromiyaa waan jedhamu barbaadnu jedhu.
Itoophiyaa tokkotti dhaabna. Dhaabni wayyaanee kunuyyuu Itoophiyaa takkatti ta'a. Tigreen hin seentu, Tigreen hin barbaadamtu. Seente seenuu baatte ka barbaadamu maqaan Itoophiyaa ka faarfamu Itoophiyaan bakki itti ijaaramtu impaayera Oromiyaati. Maal godhan Tigreen diddee, maal godhan Affaar didee ka barbaadamu kunoo faaraa kana biyya faaraa kana ka barbaadamu. Biyyi faaraa jiraatu qamadiin garbuun haa jiraatu maal godhan kabire. Tigreen isheetti hin jettu. Laal namichi Abiy jedhamu kun gaafa Mustafaa fidee achi kaa'e. Mustafaan kun nama Amaara jedhama Masfiin Fayyisaa Somaaleeti bara. Mustafaa beektu ka amma taayitaa gubbaa jiru. Ka Somaalee nama inni fideetiin hin kaa'u laalame. Mircaa boordee nuun fidee kaa'e. Masfiin Fayyisaa durbaa fidee kaa'e. Namni kun Amaara miti yoo naan jettan isin wulii dhalatuu qabdan. Wulii akka nama harawaatitti cafaqamtanii duutanii dhalatuu qabdan. Hin beeytan kaa qorqabbii Amaaraa wal hin beeyneef. Akkatti Amaarri dalagu exactly Abiyyiin namni arge Amaara arge. Warri ijoolleen hanga ijoolleen qeerroon amma hin beeyne Amaara hin beeyne Abiyyi ilaala. Amaara jechuun akkana hin kolfa hin taphata si qaqqaba si wajjin wanni jedha kun diraamaadha kun koomediidha kun. Kun aktarri akkas aktarri fiilmiin booya. Raamboon hin booya booyeeti no istuudiyoo keessatti. Mel Gibson akka Jiisasitti akkanatti masqala baatetiin hin deemee tumanii cafaqan akkas ta'eeti no aktara jedhama. Abiy aktara. Aktara goba ziilee miti ammoo aktara nama akka kiyyaatiif aktara ta'uu hin danda'u. Isiniif garuu aktara. Riyaalitiin jiru kana qilee seentee jirta amma achi Oromiyaa wanni jedhamu hin jiru. Federaalizimii wanni jedhamu hin jiru. Already federalizimii jinni wayyaanee walitti suphete guyyama dhuferraa diiguu jalqabe namichi. Haga diigamee ture zaman qabu. Tokko achi jiru bakka jiru. Tokko achi jiru. Akkasitti Amaarri diraama ajaa'ibaatiin dhuftee bajjaasuur silxaana irra turte. Silxaana irra deebite. Wanda naachoo kun adanqaachuwaadha. እኔ ግን አስቤ ነበር ከጓደኞቼ ጆሌ ቴኖ ጂኒን አሳቤቴ አማች አማር ጢጣን ጎኒቴ ዱፌኑ ቢቱ እንደውል እንጀና አከመለ ኦሮሞ ቢዮሮሞ አፋን ኦሮሞ በረቴ አቺ ኬሰን ዱፋ ጀን ኤግዛክትሊ ቁላ ለፈ ቁላ አርገት በከዳሚ ቶኩን ጅረት አካሲ ሰበር ዜናን ከና ሲዱሜ ጅራ ኑሌ አስረ ባኔ ወጭ ነው ማቺ ኡመተ ባለቲፍ ዳም ሰቀባ ቀብሶ ሲጀል ቀበ አከት ዱ ካሰኒ ነመጀሰን ካ ኡመተ ተርግሲሲ አዳ ፈልመቹን እንደንደሃማ ጀቴ ኦሮሞን ቢሪ ሲረደማይቴ አመ ጨራ ቀብዳ قوي بتر سومالتي قديمة كم نملي أمارة جلتين بول رومته سومالتي ما كم نراجي كبدي بحر كبدي كرتوميان رومته أمارة جلتين بول أكتم باينا مارسا akkuma abboota keenya waan dandeenyu haa goonu ijoolleen baale jabaadha dhugaa isinitti himaa jabaadha lafti keenyallee lolaaf hin ta'a waan maraaf hin ta'a Amaara jalatti hin bulu bafasum duunee banna lafa san irraa malee akkuma dirii keenyatti ofirraa faccisna kana godhuuf warra gammoojjii callaadha ka qawwee qabu warri baddaa qawwee si barbaachisa sa'aatii ammaa kanatti siiriyeesii ta'uu qabda siiriyeesii taate akkuma jagnoota kee ka kumaatama lakkaa'u sanitti ofirraa finciluun dirqama fincisuun qawwee bitadhu taa'i Amaarrillee biyya gobba Amaara gobba kaayanii Amaara fidan gobba kaayanii dubbiin garas deemaa jirti amma isiniin galu suuta isinii gala Amaarri gobba ta'a gaara sun gubbaa achirraa Oromoo sitti gadi ergan qixranyaa Masfiin Fayyisaa Oromoo Baalee sitti gadi erganii si bitanii siistamiin amma akkasi deemaa jira namichi Amaartichi Abiy jedhanii sun akkas deemaa akka saniin goone wal ijaarii lafa jala wal ijaarii meeshaa bitadhu biyya kiyya waan ta'eef na dhaga'ama lafa sana Amaarri bulchuu nama dhukkubsa dhugaa dubbachuu fi
kanuma wanni jiru rabbi si wajjin haa jiraatu uummata qabsaa'aa miskiinni ammallee uummanni na mul'atu uummata biriitu jira uummata nama deemuun dhabee qabsoo kana irratti dhukkubsatee du'ee fixame uummata Harar bakka jirtanii akka rabbiin nama walitti isin qabu dhufee dhaaba tokko ka biyya mara keessa argitan akkasiin barbaaddanitti isin nama jibbaan qabdanii nama keessan dhaaba namni keessan jirre haga baay'ina keessaniitiin itti makamina kun dhaamsa kiyya dhaabni gandaan deemu itti makamina bafisu adduma keessan ofirraa faccifadha wanni ammatti godhuu dandeettan kana emerjensiin oromiyaan badaa jirti argitee laaltee amaaronni caffee keessa walgeettee laaltee gamana laaltee foon kuttee jala buuftee laaltee ulataa suufa itti bittee laaltee warra alaagalee kaniin akka jiru birii xiqqoo isiitti kennitee lafa kaareemetirii 50 of jala galchite akka jiru garana laaltee waa takka hin jiran garana yoo laaltu dhaaba gandaati kunillee garasii wallagga keessaa qashqash godha jedha bakka homta kan jiru amma gara warra keenyaa deemuu hin dandeenyettee fe'attee galtee jirti kana wanni jiru amma nama laalee bar akkanatti wanni ciisa jedhee yoo laalu wallaahi fixuu dadhabe dhugaa isinitti himaami wallaahi fixuu dadhabe awwal marra ani isaati miidiyaa sirriitti dhagaa waan irraa hubadhu waan baay'een jiru fixuu dadhabe har'a maan irrifadha washoo sila maaltu deemaa jira jedhee sila akkam taate biyyi baxamaa jirti moo maaliif jirti OPDO'n baadeeniif taayitaa qixxatti qooduuf walii galte jedha OPDO'n kan OPDO biyya biriitu jira moo OPDO Keeniyaattu jira moo baadii ajaa'iba akkasi jarri kanaaf uumamte baay'ee sapiraayizii ta'uu hin qabnu uummanni Baalee piliis uummanni Baalee ijoollee waaqoo ijoollee jinni jechuu dhiisii atleast hidhadhu gammoojjii hin jira meeshanii gammoojjii cufaa Somaliin waan jimaa dhabnaan hin gurgurtii bitadhaa meeshaa keessa wanni isin baasu kana watakka kasirratti shuumanii warra raastaa daarii awraajjaa isin jedhan mataa dho'ite danqaraa keetitti takka ka gibira guuree ol gobbatti ol deema jedhe kararratti ente siin jirratti mataa isaa dhahu kanuma dubbiin jiru akkuma baratametti jechuu waan haramamti dhaabni wayii jiraatee ka jala seentu hin jiru unbelievable amma enu gammada ummata maa'oo jedhamu jira maa'oo sira maa'oo maali maqaan isaa kuullo warri piroofaayilii abiyyi qabu akka jiruun kuulloo akka ta'e beektu kuulloo moo kulle beektu kan oromoon jira oromoon dhugaa yoo jiraattan beektu kan piroofaayilii abiyyi godhatan qubee barreessitee hin dandeettu takka malee hin danda'an maaliif afaan jira waan ta'aniif hin barreessan danda'anii akkasi kana fakkaatti dubbiin baddeerti dhumate ida kunonal girma amdee ka jedhu kanana kuulloodha kunamma girma amdee kuulloon nu bitaara kuulloo kun amaara abiyyi kuulloo miti abiyyi amaara kuulloon garuu oromoo akkati hin taane barbaaddi malee saba birii maraan deeggarti kuulloon jechuudha isin yaagalu dubbii wana naasoo baay'ee haasawuun bara kuulloo sanuma takkuma afaan oromoon dandeetti jarri ammoo wanni jarri deenjirasii taateef sabni birii ka birii hin danda'u bara amaarri yoo haasa'ellee irraa beeytaa jarri afaan oromoo akkuma kee kanatti haasawti garuu nama sirritti ija qarootiitiin laale hin beeksifti wanni jiraa fiizikaaliin jiraan beeksisa
haa ta'u ammoo afaan simbiraa qabdi kish jetti yoo achi garagalte xiqqoo masii achi garagalta argee jira kanaa miti dubbiini mee ijoollee baalee barbaada nama ijoollee amma bakka dubbiin amma gandatti galte maaliif beetu oromoo soo kana kun amaara jedhan nu galchuuf qabsaa hello Bale gandaan qabsaa akka baaleetti socho'uun dirqama akka bakka ganda kiyya ofirraa dhufe wali bimaa Bale halo akkam nagaa annagaa gaarii alhamdulillah amarticha waan irra godhe dhageette moo dhageen har'a hin dhageenye kalee malee har'a maaltu ta'e immoo kakalee san dhagee marii kalee san okay har'a maaltu ta'e yoo xiqqoo irraa naatu ite homaati miti ba'aadeni amma bakka masaraa milikitti walgahii dho'isaa ta'anii yaa'u amaarriin baafti be'aadinii fi odiippin ta'anii taayitaa qixxetti nu qooda jetteeni isinii qoonna jedhani eessani dhugaadha jechuun marii san dhageen jira ibsi sunii fi mariin kuni bari hanga walgahiin kalillee ati gartee wal dhabdeen akka isaan keessa jiru ibsi be'aadin baase sunillee waan tokko waan agarsiisurraa tokko jechuudha waa'ee Finfinnee irratti ibsi be'aadin baase sunillee wal dhabdee isaan jidduu jiru waan mul'isurraa isa tokko ture akka yaada kiyyaatitti beeke amma jarri wal dhabdee dhiifte taayitaa walii qoodde jarri obboleeyanii jechuun bakka san hin geennu yoo yaada kiyya na baafte jechuudha har'a hedduu aartee jirta akka achi haasaa keetii fi fuula keetirraa argutti jechuudha dhugaadha wantoonni tokko nama aarsuu jira garuu immoo hundi isaa guutuun guututti akka waan dhumeetitti illee jala sararree dubbachuun yookiin immoo aarulleen hin ta'u Oromoon beeki ati akka Baalee fi yookiin immoo akka kutaa tokkootitti dhaabbanneeti miti akka Oromoo qofattuu yoo dhaabbanne yoo sabaaf sablammoota of cinaa hin qabaanne homaa taruu hin dandeenyu osoo akkuma Oromootittuu dhaabbanne ani jannoon kiyya yaanni kiyya kana jechuudha ati fedhii fudhadhu fedhii dhiise Baalee kiyya maaliif naan jedhe ati warra opidiyoo deeggaru sani no warra opidiyoo deeggaruu miti yaada kiyya kun yaanni kiyya wanti ayyaade wanti ani na keessatti dhagamu kun opidiyoo na fakkeessuun mala dhiisuun mala sun dhimma biraati beeyte garuu maaliif kana jette yoo naan jette yeroo dheeraadhaaf qabsoon teenna wanti lafarra harkifamte nuti akka bineensatitti lafa nu keettet abashaan jechuudha sabaaf sablammoota nurratti fincilsiisuudhaan qabsoon keenna akka gufatu taasisaa turte kun haqa jiru jechuudha akkasii miti dhugaan jiru hundi isaatu amma opidiyoon sabaaf sablammoota ofitti qabataa jirta akkasaan jira artamoo nan galan dubbii wala taasaa jirtu mallaa ani amma wanti an si haasayaa jiru nuti sabaaf sablammoota hammaqnee diinni keenya abashama qofa sabaaf sablammoota miti diinni keenya abashaadha taayitaa qooduun kun no ammaaf ihaadiktu jira ihaadik keessa paartii afurtu jira akkasii miti paartii afran keessaa lama nuuf diina Tigree fi Amaarrillee nuu diina akkasii miree Baale kufuu baattullee ihaadikiin keessatti namoonni hirmaatan sun murtee gara tokkoo inuma murteessu harka yeroo kennan jechuu beeku amma nu kanu baasu adeemsi kalee Abiyyi godhe sun gartee federaalizimii diiga jedhee namoonni yooma dubbataa jiraatanillee humna Oromoo ittisu keessattuu waa'ee walqixxummaa sabaaf sablammootaa irratti humna Oromoo ittisu fidachaa jiran abdii gara kaabatii dhabuu ofii waan ittiin mirkaneessan keessaa yookiin immoo be'aadin illeen ittiin wal dhabuu waan ittiin mirkaneessan keessaa tokko warri opidiyoo jechuudha. Paartiiwwan silaa aggaar dirijjiitii jedhan kana miseensa dhaabbataa ihaadi guutuu dhaaba tokkoo gochuuf deemuun isaanii an akka nam tokkootitti dhaabbileen silaa kalee mari'ate sun hundi isaatu gargaartota Oromooti jedheetiniin abdadha an akka nam tokkootitti yaada kiyya. Gargaara jinnii dhiisi maaliif Oromiyaa balleessita?
Oromiyaan hin banne bar. Jiru hin jenne abii dhageettee afaan amaaraa beektaa? Nin beeka afaan amaaraa dhageen jira. Oromorraa bakka dhagahi waytanaa sa'u dhagahi. Si dhagayaa ture us jedhee si dhagayaa ture. Afaan amaaraa yoo beekte afaan amaaraan beektan irra guddaan ni beekaa godhe afaan amaaraa. Angidii waan inni jedhe irra si deebi'a. Kangidii Oromoo የሚባል የለም አማራ የሚባል የለም ድርጅት ትግሬ የሚባል የለም ሰበሰዲን ከኒዋ ድርጅት ከእንግዲህ የሚኖረው ጀደ ሰው ነው የሚመረጠው ጀደ ነመቱ ፊለታማ ጀቹን አንድ ፓርቲ ሁሉም ፓርቲ ጀራ ከሰተ ካና ጀቹን ጠቅላይ ግዛቲ ዱር ወይ ታሄደ ስላሴ ጀቹ አቺ ለነመ ፉራን አስለ ለነመ ፉራን አስለ ለነመ ፉራን ዮ ፓርቲን ኢሃዲግ ሂንጂፈተ አማሪ ዱፌ አሰለራዮ ሲቡልቸ ከላማ ተከዱበቹ ነው ከሴኑ ባሌ አስረቲ namoonni naannoorraa bakka bu'anii deeman suni hawaasa bakka bu'anii akka heddumina hawaasatiin hirmaatu malee akka heddumina hawaasatii fi akka naannootitti hirmaatu malee hawaasa naannoo isaanii bakka bu'anii hirmaatu malee namoonni biraa akkasii miti ilaan ihaadig akkasitti hin dalagu ihaadig ka dalagu ihaadig immoo maakalaawii komitee dalagaa ture tana dura jijjiiruuf deeman malee maakalaawii komitee middabaan dalagdi ihaadig warri amma shuumame kuni warri amma ambaasaadara keessatti shuumame kun kaabinee keessa shuumame kun middabaa malee achi namni filatee dhufeeti miti anaa miidhasu abiyyitu maddaba abiyyi asiin dura akka taayitaa gubbaa dhufeen amaarri akka finfinnee bulchu maddabuu isaa dhageettee quba qabda akkas dhageette moo dhageette nin beeka kanaa beete bareeda maddabeet OPD ommaan takka takka amman ummanni gadi hin dhaamne balaa nuti hin kaasinii booddeera madda jedhanii takkala uumaa fidanii achi kaan jedhee har'a isaa taasisaa jira. Har'a kun kaleessa midheen gaddame. Dhageen jira ka isaatu kaasee. Ila taa'uyi isaati banii caqasee akkasitti. Caqasee jira amma irraa bee. Ati atamma mirga keeti anamma akka Oromoo tokkootti OPD deeggaruu mirga keeti. Wannan jedhaa jiru Oromiyaa maballeessuu maaltu fide? Oromiyaa yoom baddesa? Of dura jira barra gujjaa arraa miti. No. Inumaa adeemsi kun an federaalizimii lafatti gadhaaba jedheetiin yaada kiyya dogongoruuf malaa beekideen. Ayyee nagaatti na sa'aatii dhugaa jettanii isin baasii jettanii anasii sa'aatii ajjeesa. Kun amma wanni dhokatuuf maaliif dhokata OPD bira? Haganaan beeynetti hin fakkaatu uummata kanarra. Kun amma Oromoodha Amaara miti. Asoo Amaara ta'e akkanatti naasa'u. An Amaara akkanitti haasa'u waan beekuuf. Kun amma Oromoodha garuu OPD'tti amana. Mirga isaati. An mirga keeti OPD ta'uun OPD ta'eetiif sin baafne namni biriime namni wanna naasa'u isinii gale. Namni wanna naasa'aa jiru kun isinii gale. Kan kudha lama barreessitu kun wanni kaameraan qabdu asirra. Dubbiin badde arti isinitti himaa. Sanuu mee Amaara laal wanni Amaarri barbaaddu maali? Wanni Amaarri barbaaddu maali? Amaarri wanni barbaaddu tokkummaadha. Tokkummaa keessatti namni bu'aa qabu Amaara qofa. Saba biriitiin Tigree miti Oromoo Israa'elis Oromoo nama biriitiin. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Alhamdulillah. Baalee akkami dubbadhu kana dhageettamoo? Si dhagaa bar. Si dubbata. Yeroo ani si kadhataa ture naan kennine. Baay'ee waan na diddee fi hin beekne garuu waan amma xiqqoo isii biiziidha. Yaada takkatti qofa sitti dubbatuun fedhaan. Inni suni wama Dr. Abiyin illee Oromiyaa balleessuu edde Oromiyaan hin badduu ummanni keenya fudhatuuf qophii miti. Ibidiyoo waan fedhe itti haa fedhu sabni Oromoo immoo kanan fudhatu jechuu barbaada gabaabumatti. Yoo yeroo qabaadhe yeroo biraa konkolaataa dhaabee waliin haasaanaa kennite. Egaa karaa jiraatte maasara. Yaada ofii dabarfate yaada ofii namni dabarfachuuf hurriidha. Mirga isaati.
as keessaan qabdi OPDO warra 700 kafalan hagam kafalaniif yaani. Yeroo guddaa maaliin beektan OPDO dhokata. Mul'atullee asii ol mul'isa xiqqoo isii mataa kana mul'isa. Kulloof OPDO qofa nam dhokatu. Halo. Akkam baale. Akkam aboo nagaa. Nagaa. Garam deemaa jirra garam nu fidaa jirti amartichi ana amara jedhani isin oromoo jedhan akka feetan godha. Abiy amartichi eessa nu fidaa jira? Amaaras ta'ee Oromoos ta'ee namni namuma. Namni namaa garuu ka Oromoo amara ta'ee an Oromoo jechuun sun wanjala beek. Namni nama. Yoom nama qixxeeta amara yoo taate an amara ofiin jedhu marra koo qabda nama Maal jechuudha? Nasobuun sun wanjala. Isa dhiisiiti maal isa dhiisiiti baale maal sitti fakkaata? Bakkuma san sitti muufi. Wanni guddaan wanti ati ajachaa jirtu Abiyyi Oromoon hin jiru, Amaarri hin jiru, Tigreen yookaan sabaaf sablammoonni hin jiran hin jenne. Maadha hundumti keenya waliin dhageenya miti wanni inni jedhe. Maal jedhame? Na sirreessi. Wanni inni jedhe paartiin Oromoo jedhamu, paartiin Amaara jedhamu, paartiin Osedoofaa yookaan Somaalee, Affaar sabaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin uumamu ammaan booda hin jiru. Maquma Itoophiyaatiin Itoophiyaa hunda keenyaaf taatu. Bravo. Hunda keenyaaf. Maal addaan jira dargii fi namni tokko maal addaan jira dargii. Na dhagaye. Afaan nama hin qabin afaan ati ilaalaa jira. Afaan nama qabda. Namoonni baay'een yommuu haasa'ani fixachuu qabu. Yaada koo miidiyaan kiyya keetii miti dhagaye us jedhee dhagaye. Itti si dabala waliin naa deebista. Walitti qabdee naa deebista. Saniif si dabaluuf malee si cufuuf miti. Sabaaf sablammoota balleessee waliigalee jira sabaaf sablammoota balleessee Itoophiyaa. Balleessee akkamiin sabaaf sablammii balleessee inni eenyu ta'ee sabaaf sablammii Injiru jechuun hin balleessee. Hinjiru jechuun dhaabni uumamuudhaa qabu dhaaba akka biyya Itoophiyaa. Akka biyya tokkootti jechuun biyya Itoophiyaa qabna malee biyya Oromiyaa yookaan itti si dabala walitti naa deebista. Maal Haayila Sillaasee miti dhiifama. Dargii waan inni addaan jirullee walitti qabii naa deebisi. Kunuun si caqasaaf. Dargiin ani wanna dargiin beeku wanni ani beeku wanna mootummaan Abiy Ahmad godhaa jiru beeka. Wanna dargii wanna Haayila Sillaasee kaaffaniiti gurra nu. Dargii Haayila Sillaasee isin jedhe gara isin ergin hin dhaqin. Wanni inni dargiin addaan jiru maali yoom beekin hin beeku jedhi kaabiyyaa sa'ii beeku. Dargiin diktaatar. Maal seete nuti biyya alaa teenyeeti sirna biyya alaa siistamii biyya alaa ilaalaati wanna jararraa hin baranneef sababiin isaanaaf hin galle yaani. Ati amshoo biyya alaa jirta wanna hundaa ilaalaa jirta siistamiin isaa akka inni akkamiin deemu namni akka namummaa isaati kabajameeti namni beekumsa qabutu biyya bulcha miti. Wanni Abiy jedhes Gaambeellaa irraa namni tokko ka'eetii Piraayim Ministeer wanti hin taaneef hin jiru. Walumaan taaneetii paartii biyyoolessaa tokko dhaabneeti akka biyyaatti sochoona jedhe malee Oromoon hin jiru, Amaarri hin jiru, Tigreen hin jiru yookaan immoo sabni maal addaan jira hin jenne. Samaayii paartii haasaa isaa garuu isaaniitti hin geessina. Haloo qirijitiin maal addaan jira? Dargiin beektu qirijitiin maal addaan jira? Qirijitiin maal addaan jira jechuun maal jechuudha? Paartiin Abiyyi dhaabuu deemuu fi qirijitiin maal addaan jiran jijjiirraa jira. Maal seete paartii Abiyyi federaalizimiin hin jiru hin diigama hin jenne. Ammas wanti isin jettanu federaalizimiin diigamu. Maaliif federaalizimiin diigama? Federaalizimiin siistamiin jira. Amma siistamii Ameerikaa yoo fudhatteeti federaalizimiin hafu bulchitu miti. Eessaati nama eessaati? Dhiifama koo nama eessaati? Nama Jimmaatti. Jimmatti dhalatee Jimmatti guddate. Kullee kiyya kullee ayyee nagaatti naa jira. Kullee wajjin safaataadha. Jimma. Argitanii? Akkanatti riikiin akkanatti taphatamaa jira. Waan isin dinqisiisu baay'isawee kulleen kunniin wal ijaartee socho'aa jirti. Oromoo biriiti jechuudha.
Oromoo miskiina qabsoo ofii barbaadu akka Walloo akka Arsii akka Shawaa yookaan akka Harar no kuullee wal ijaarte sabni xixiqqaan sarvaayivii ta'uuf walitti maxxan. Ka jara keessaa bahee waa'ee jaraa haasa'u argataniiti samii gubbabbaatti. Samii lafa kam qabu maaltu isa galche? Maaltu isa galche? Waan anjuu dhageette kan Abiyyi wanni inni jedhe Gaambeellaa dhufee piraayim ministeerii ta'uu hin danda'a jedhaa jira. Sabni anaasan 2,000 isin bulchuu hin danda'an hin jedhaa jira. Wanjala barku biyya Ameerikaa faatti wanjala wanni akkana. Sabni 2,000 nama miliyoona haganaa bulchuun addunyaarra hin jiru samii gubbaa yoo bakki bibiiree jiraatti hin jiru. Akkanatti kuulloon isinitti taphataa jirti. Kuni kuulloon Abiyyi immoo Amaara. Kuulloon qalbii hin qabdu waan haasoftuu hin beektu. Jarri hin deeggarti wanni deeggartuuf benefiitii isaatiif buna shabachabuuf. Oromoon haini jirtu jimma keessa I think akka qamalee muka gubbaa jirti ni fakkaata. Inni mul'attu tokkochaa dhagara jimma keessatti. Eenyuun raayyaa abbaa macaasan malee raayyaa sheeticha raayyaa san malee nagar nam tokkochuma mee jimma nama nas beekamu tokko saswas hin jiru. Hin jiru. Ani Abiyyi makana naa qoradhaa jedhee itti yaada qeeda dhabee bara. Torbaan tokkotti namichi kun Amaara jechaa ture Baalee roobe tokkochi. Dhumate. Ammallee kuuloo ani barraa mucaa wajjin haasa'u ajaa'iba ijoollee Wallaggaa seetti aksantii waa wal fakkaatuuf malee kuuloo osoo seeqaa tabaaseme. Jechuun kuuloon maal wajjin haasa'u itti kuuloo wajjin sa'aatii maajjisa. Abbaan biyyaa, abbaan lafaa, abbaan bunaa rabbiin hin nyaatin jedhee malee kuuloo wajjin maal haasa'u? Kuuloo warra Ugaandaa dhufee. Akkasii dubbiin baddeerti. Namni gammadu amma kuuloof Amaara. Kuuloo Amaara Guraagee. Sadiin tana gammada. Morkataa roorroo wanni hin jiru si ergaa silaa kaameeraan qabdu as bira bahi deebiime yookaan rikeessi ergi kunoo kaasirraatti arguu kana qofa. Maqaan jaraan beeksisa bar kuuloo mee ilaala maqama jiraala bafessum ingiliffaa miti yookaan qubee miti waan jedhe katabduu rabbii kee gaafadhu. Tokko fakkeessuuf awwala kana Oromoo fakkeessaa yoo akka jiru dubbiste waa keessaa dhabdu malee nagaan hin ta'u. Kuuloon diimaa karaalee hin qabdi. Kuuloon an beeku gaggabaabduudha irra guddaan isii garuu adda jiraa kanaan hin beekamti. Makamta jechuun itti. Abiyyi kuuloodha naan jetti. Kuuloo miti Amaara. Kuuloolee ta'uun hin mala. Wallaahu haala hin beeknu. Garuu Amaara wanni sina libboonan isaa anama qorqabbiin beeka. Qorqabbiin isaa Amaara akka kuulootiin miti. Qorqabbiin isaa dhibbarraa dhibbatti Amaara. Muhammad Walloo Oromoo kaameeraan qabdu barsiilaa si erga. Maamush si ergee ture hin dalagu kee. Mansuur Seedime. An asirratti nama kaameeraa arguu erga. Gizee dhibba itti mee Oromoo hin dhageettu. Lakkoofsa tokko hin barreessinaa hin dhageettu. Akkamitti uummanni kun bilisoo? Abdullah Ahmed. Warra biyya Arabaati tokko dhufe silaa. Warra Awurooppaa dhufe sila. Halo. Kun inni hin dalagu. Hin dalagu. Warra Arabaa akkanumaan azaaf godha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan azaaf hin godhina hin dalagu intarneetii keessan. WhatsApp jedhaa WhatsApp maaltu jira Amaarri kontiroolii goote Finfinnee qixxee qooduu fi waliigaltee Orooppidiyoonarra guyyaarra sa'aatii ammaa kanatti miidiyaan isaatti sanaa isaa jira. Wanni lammaffaa seeneef saniif yaaree dhugaa dubbachuuf.
Sa'aatii ammaa kanatti Finfinnee qixxee bulchuuf dhaaba Oromoo waan hin qabneef Amaartichi kenneef. Kullu as keessan seenina isin baasa maaliif kun bakka keetti miti. Speak Amharic. Really? Ya Rabbi tokkuma seensisime. Nama dhibba yaalle bar dhibbanuu warra ganda arabaa godhu yeroo akkam isin goona sin. Halo. Halo. Akkasi Amaartichi biyya gurgurate lafa gurgurate. Sabar zeenaa jettaniini walgahii taa'aa turte beete amma daqiiqaa wahii dura gaddaan bahanii sa'a wahii dura qixxetti qoodanii Amaarri akka bulchuuf walii galanii deemanii asiin durallee jedhan gaafa Abiy Pireem Ministeerii ta'eeyyuu kantiibaa Amaarticha fila jedhan Amaara filate Abiy oppidiyoon tun diddee jedhan waan namni diddee kireediitii kennuun dirqama namni Amaarticha filate Abiy jedhan arraa isaattu haasa'e isaatiin caqasa Amaarri dhoysitu. Amma qoma dhibdee sina sir'aatan haasa'aa jirti yoo akka injifatte beeyte qoma dhibdee sina sir'aatan haasa'aa jirti. Akkana dubbiini dhaaba tokko hin qabnu ijoolleen baalee jabaadha. Ijoolleen baalee hidhadhaa meeshaa. Anka beekuutti muunaa wayya. Waan hin beekne keessatti warra kuulloo jinnii maaliin hin jirre biyya kuulloo hin qabne biyya kuullee hin qabne hidhadhu. Kanu keessa jiruun beekna safaari. Gabri jira. Meeshaa kee hidhadhu. Kana siidhaa mana nagaa jiraadhaa rabbi si wajjin haa jiraatu. Bye bye.